beeku takkaa'e. Inna sababa kana ta'eef jechuudha isaan waan irraa beekan tokkollee hin qabanii badaa jechuudha. Amma sagalee isaanii kana hin dhaggeeffannaa turtiin keessa nama wajjin haa ta'u. Hidhafi haalli mijachuu dide maal taate lakkomaan taane yaaduma kaa waan tokko sirreeffachuudhaaf malee manuma malee waan taane lakki nagaadhuma siitee. Ko ani mo show ba ko mana ka taate ko isheen immoo ganaadatti hin bira. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo ani isinii himee isiniin ture dheengadda akkan maazarishiitti irree dubbadhee waan jiru isaan irraa dhaggeeffadhee isinii odeessin ture jechuudha. Waa'ee fayyuu fi waa'ee sabboontuu yookiin immoo waa'ee abbaa manaa fayyuu jechuudha. Egaa harmee sabboontuu akka itti naan jedhanitti waan dhuftee waan sirreeffattu qabdi nan dhufa naan jettee hin dhuftanii isin nu biraa. Aga ammaatti ana faanallee wal argine akkamitti waliin argine si faanedha irraawtanii baay'uma tokko dubbataati turanii jennaaniin ani dadhabduudha ani si bira dhaquu hin dandeenye ji'a koo fixeetiin jira waan ta'eef sababa kanaaf si bira dhaquu hin dandeenye isin immoo maaliif akka na bira dhufuu dhiiste naaf hin galle haalli hin mijanneef ta'uu danda'a kaayin jedheeni jennaan maal taateeti maal jedhanii raawwatanii baay'ee tokko intinii jechaa turanii lakkii uumaa taatee miti bakka maaliif nama tokko mee ati gaafa itti haasoftu bakka akkana bara ishii waan akkanaa keessa jirti ishiin akkas jettee daarektii hidhattee ittiin himtu gaa eenyuma nama guddaa dhiisiti nama abbaa fi faana hiriyaa kee faana yoo haasoftu waan haasa'uu dhatte sana daarektuma kana amma kana itti caccabsitee raawwattee miti kan haasoftu suuta keessa suuta jechaati jechuudha namatti kan haasoftu jennaan lakkii uumaan taanee waan taate tokkollee hin qabdu nagaadhuma isiitii mana si sirreeffachuudhaaf ta'a mana jechaan isin ture jechuudha. Innaa sababa kana ta'eef sagalee isaanii isinitti dhageessisa. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo sagalee isaanii isinitti dhageessise jechuudha. Wal argitanii jirtu isinii naan jedhanii jennaananii lakki waliin argine nuti aga ammaatittiin jedheeni. Egaa sababni isaa maaliif waliin argin maal taatanii simaamna jechaa turanii jechuudha. Kanaafiyyuu wanti isaan hin beekne sin jira, wanti isaan beekan sin jira jechuudha. Wanti dhoksaadhaan gochamaa jiru sin jira, wanti mul'atus ni jira jechuudha. Mee sagalee isaanii kana dhaggeeffannee walitti deebina. Numan araba rotuma jannu kuna guyyaa ganaa inni onaallee bakkeen isin jirtu dhiyoodha nutti. Xiqqaanis waan dadhabbiirra jiruuf. Egaa wal argitanii jirtu jedhanii na gaafannaan lakki wal argineetiin beeknu lafti isin jirtullee baay'ee natti dhiyoodha. Garuu waanuma haala adda addaatiif wal arguu hin dandeenye anis waan dadhabbiirra jiruufi jedheenii itti hime jechuudha waanuma jiru. Yaa egaa isaan hin beekani akkanani intinii dheetii jiru jechuudha. Sababa kanaaf akkasii waan kana ta'eef dubbisaan hin ture garuu waan kana waan sana dheeni hin beeku takkaayi. Inna sababa kana ta'eef jechuudha isaan waan irraa beekan tokkollee hin qabanii badaa jechuudha. Ammas sagalee isaanii kana hin dhaggeeffannaa turtiin keessa nama wajjin haa ta'u. Hidhafi haalli mijachuu dide maal taate lakkomaan taane yaaduma kaa waan tokko sirreeffachuudhaaf malee manuma malee waan taane lakki nagaadhuma siitee. Ko ani mo show ba ko mana ka taate ko isheen immoo ganaadatti hin bira. Egaa dhaggeeffattanii jirtu isheen immoo ganaa dhufti nu biraa jedhaniiti jiru jechuudha. Hin dhuftanii sin nu biraan jedheeni isheenuu ganaa dhufti nu biraa dhuftee waan sirreeffattu qabdii jedhan. Egaa waan kana ta'eefuu guyyaa dhuftu yookiin immoo guyyaa isaan bira dhaqxu itti himteetiitti jechuudha. Waan dhaqxuufis itti himuu isheen oolu. Haa ta'u malee immoo akka isaan wajjiniin mana tokko keessa jiraatan jarri waan beekan natti hin fakkaatu. Ganaa bakkee dhumarraa achi jara bira dhaqxee raawwattee sanaan booddee achi wanti hundi xumurame isheen amma wanti hundi nu xumurame jira samanaa godhannee jirra maal goonee jirra jettee raawwattee ala darbe gaafa fayyoodhaan narraa gadi taa'e jettee itti lolaatii turte waan hunda guuttadheen jira omaa gochuu hin dandeessu ani didaa urfaan argadhee jechaanitti turte jechuudha. Amma fayyoonis kanarraa akkanatti bo'aa jirtu kuni kanarraa akkatti bo'aa jirtu kun jechuudha. Dheengadda maal jechaati turte? Ani maal siin jechaatiin ture? Maal jechaa ture? Viidiyoo koo dhaggeeffachuu dandeessu duuba deebitanii. Dhiira hin amaninaa. Nama kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Ila abbaa ilmoo kooti, abbaa maaloo kooti, abbaa maarroo kooti jedhi.
hin amanin nama kamiyyuu jechuudha. Namni kamiyyuu ati haati kee abbaan kan keessii fi nama namana yeroo kanatti namni namaa fi nama namu yoo isinitti himan dhageessan jechuudha. Namni kamiyyuu ani waan ofii kootiin irra ga'eef waan ofii kootii argeef waan ofii kootii beekuufini waan kana isinitti himaatii jira yookiin immoo waan kanarraa dubbataatii jira jechuudha. Sababan beekuuf sababan argeef waan kana waan keessa waan hin jiruuf sababni isaa maa inni otuma si faana jiranuu waa meeqa siin jedhanii asumatti si shoolanii jechuudha. Asumatti lal'adhaa si dibanii asumatti immoo daaraa sirra deebisanii kana beektanii kana quba qabaachuu qabdu kana beekuu qabdu jireenya keessatti takka olii takka gadi jaalalli akkuma jiru immoo jibbis jira gammachuun akkuma jiru gaddis jira isini galtee sababa kana ta'eefuu gaafa inni akkasittiin isii bira taa'ee raawwatee aanchi nigistinash ati nigistiidha ati haadha manaa koo jalqabaati isiidhaaf mana kireessuu kireesseefiin jira bergit himeeti jira bar mana kireessuun kun obboleettii isaati moo intala obboleettii isaati moo intala obboleessa isaati moo maalii isaati akkamittiin mana kireessuufii danda'e akkamitti mana kireessuufii danda'e akkamitti dhaqee raawwatee buufate xiyyaaratii fuudhuudhaan waan isin jetteetti haasoftee sagalee isii fuudhe ilaakaa dhiira kana argitanii jirtu. Amma sana dura sagaloota isin isa faana haasaatii turte waan isin isa wajjin haasaatii ture kan ofii keessaa dileet godhee waan jechaanii ture jechuudha. Kan ofii keessaa balleessee kan isii qofa itti dhageessisuu danda'a. Ishiit akkasitti na caqacaqaatii ture kun akkana naan jechaatii turte kun akkas naan jechaatii turte jedhee raawwatee sagalee isaa sana dura wajjin haasaa turan yoona isa innaa achi jirtufaa isa wajjin haasaatii turan isitti dhageessisuu danda'a jechuudha. Fayyoo nama maal jechaatii turte yaa dubartii kana itti viidiyoodhaan gaddaa sanarratti dhaggeeffattanii yaa dubartii kana edaa akkanattidha kan isiin dhiira gooyyoomsitu edaa akkanattidha kan isiin dhiira kas gootu kan akkana taatu jechaatii turte. Sababni isaa maa inni odoo inni ishiitti dubbachuu baate ishiin dubbattu dirqamaan hin yaabattu dhatte jechuudha. Maaliif nama tokko irratti murteessuunis gadheedha. Nama tokko mataa nama tokko irras koranii ba'anii dhaabachuun gadheedha. Maaliif lachuu qixa ilaaluudha jechuudha. Yoo ishiin itti dubbattu sana yoo ishiin akkas jettuun sana inni yoo mana isaatiif yaada yoo ta'e ilmoo isaatiif yaada yoo ta'e maaf dhaqee mana kireessee fi maaf dhaqee buufata xiyyaaratii ishii fuudhe eessatti ishii beeka akka isii faana wal lolan hin beeka. Sooshaal miidiyaan kana namni hin beekne hin jiru. Sooshaal miidiyaa irratti wal arrabsanii wal dhukkeessanii waa meeqa waliin jedhanii har'a miti ijoollee kan isaan wal lolaatii turanii oggaa lamaaf deema kun wayii oggaa tokko moo oggaa tokko natti fakkaata mucaan xiqqaan oggaan guunne erga deessee fayyoon oggaa guuttee natti fakkaata. Innaa isiin deessu sana waan ta'e gooteef natti fakkaata sabboontuni sababa sanarraan kan ka'e illee walitti bu'aniitii turan yeroo sanallee namni beektan yoo jiraattan jechuudha. Maaliifini naalaattee na keessaa naxxe moo waan ta'e kan jettu wayii fayyoon dubbatteetii turte sababni isaa maa inni yeroo sana waan ta'e jetteen waan ta'e gootee fi kaatee raattee deebistee waan ta'e jetteen natti fakkaata sabboontuni sababa sanarraan kan ka'e yeroo sanas wal dhukkeessanii sababa kanaan jechuudha. Ammoos immoo asuma deebisanii jidduudhaan immoo takka wal dhiisanii ka'aniiti immoo walitti immoo deebi'an jechuudha. Jarri kuni dubbiin isaanii kan walirraa dhaabattu miti. Akka dubbii maali jedhama saree moo harree jedhanii dhuga dubbiin isaanii kan walirraa dhaabattu miti jechuudha. Kanaan dura kan hin beeka didaan itti hin dubbatin hin deemne sooshaal miidiyaa kanarratti baatee hin hojjetin deebii ishiitti hin deebisin jedheenii raawwatee fayyoodhaan lolaanii ture yeroo isaan wal lolaatii turan yeroo isaan kana dura wal lolaatii turan jechuudha. Kanaafiyyuu didaan akka sabboontuu fi fayyoon waliin jaalan hin beeka. Miknaata maal sila ta'eef dhaqee buufata xiyyaaratii sabboontuu fuudhee mana ishiidhaa kireessee fi maallaqa isaa kaffalee manatti ishee galchee geesse. Maal sila ta'eef silma ofiisaatii barbaadeef jechuudha. Dubartiidha jennee raawwannes dubartiin akkana gootii, dubartiin akkana taatii, dubartiin akkas gootii, akkasitti abbaa manaa namaa fudhatti akkana taati jennee raawwannee nama tokko irratti qofa damaddamnee kufuun yookiin immoo nama tokko qofa balleessuu qabna biyya lafaa kanarraa inni nuti balleessuu hin dandeenyu sijjammar. Nuti balleessuu hin dandeenyu jechuudha. Lafa kamirraayyuu. Nutis immoo iyyuu nuti jenneedhaaf intalli kun namicha kana dhiisuu hin dandeessu. Yoo haamileen isii yoo keessi isiidha eeyyame malee jechuudha. So kanaaf iyyuu inni osoo kana hunda beeku laman እንደዛ አረገ
Dammoo isuma sana iyyuu deebisee har'a ati nigistiidha. Ati haadha manaa koo jalqabaati. Ati haadha ijoollee kootiti. Akkatti naasa'u dhageessanii miti dheengadda. Akkatti ni qabran jedhee irra taa'aasa'u. Har'a hoo erga kunoo gaafa sanaati ijoollee deebi'itii kootu ijoolleen mana hin jiraane deebi'i kootu yeroo deebitee dhufte ijoollee laalta jedheenitiin hin ture. Garuu achumaan dhadhaa bishaan buutee ta'e silkii isaallee cufateera. Achillee as deebi'aatii hin jiru jechaatii jirti. Sabboon tunis kunoo torbee har'aati miti kan ishiin viidiyoo gallakkiste. Sanbata kunoo wajjiniin jirra jettee raawwattee wajjin oolleettee viidiyoo gallakkiste erga gaafa sanaati.